Eenyummaa sirrii karaa sirriidhaan sirreessu. Eenyummaa dabe karaa sirriidhaan sirreessu jechuun maali? Hayya salaamaan daganne. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota miidiyaa Hamzaa hundi keessan bakka jirtanitti nageenya kabajaa fi jaalalaa isin haa dhaqqabu jechaa barnoonni keenya guyyaa har'aa waa'ee eenyummaati. Eenyummaa jechuun maali? Eenyummaan nama tokko karaa meeqaan ibsamuu danda'a? Namni eenyummaa tokko qabaachuudhaan eenyummaa tokko hin dhabaa waan jedhurraa waliin baranna walillee barsiifna jedhee qabadhee waan qo'adhee dubbisee irra gahee isinii fide. Sababbiin isaallee ilaalchi namoonni yeroo kana keessatti waa'ee eenyummaa namaa irra qaban ilaalcha dogongoraa hedduutu jira. Ilaalchi dogongoraa kan ammoo bifa ifaa ta'een waliif ibsuudhaaf qabadhee dhufeetiin jira. Haga xumura sagantaa kanaatti yoo na faana buutan barnoota gaarii bareedaa fi ammallee bu'aa isinii qabu irraa argattan jedhee yaada. Kanaaf warri mana kanaaf haarawaa taatan sabiskiraayib gochuudhaan viidiyoon barnoota dabarsu hedduun isaa akka isin dhaqqabuuf gochuu hin dagatina. Warri mana kanaaf miseensa taatan ammoo sheer gochaa yaada keessan karaa koomintiitiin ibsadhaa isiniin jedha. Eenyummaa. Eenyummaa namaa jechuun wanta namni tokko ittiin beekamuu fi ittiin himamuu danda'udha. Fakkeenyaaf eenyummaa kiyya yoo ibsachuu barbaade ani sabni kiyya Oromoodha, amantaan kiyya Islaama, biyya kiyya Itoophiyaadha, gosti hojii kiyyaa barsiisaadha jedhee of ibsuu danda'a. Eenyummaan anamma iddoo kanatti dubbadhe eenyummaa garaagaraa afur. Eenyummaan kun arfan wal dhiibaa yookaan wal diigaa waan jedhurraa qabadhee dhufe. Sababbiin isaallee wanti ani waa'ee eenyummaa kanarraa isin hojjechuuf murteesse namoonni tokko tokko akka ilaalcha isaaniitti namni eenyummaa tokko yoo qabaate akka eenyummaa tokko dhabutti warroota yaadantu jira. Warroonni akkanaa kun ammoo barachuu qabanii irraallee hubachuu danda'uu qaban yoo dagatan ammoo akka yaadataniif qabadhee dhufee jechuun. Tokkoffaa irratti ani Islaama yoo ofiin jedhe ani maali? Ani Islaama Oromoo sabaan Oromoo biyyaan Itoophiyaati taate. Lammaffaa irratti an sabni kiyya Oromoo ta'e Oromoo lammii Itoophiyaati. Ani lammummaan kiyya Itoophiyaa yoo ta'e ammoo uf ibsee lammii Itoophiyaa ka sabni isaa Oromooti. Waan garaagaraati. Wanni kun ammoo waa wal dhiibuu yookaan waliin bu'uu danda'u. Sababbiin isaallee wanti tokko waliin bu'e kan jedhamu wantoota garaagaraa kan walii faallaa lama yoo wal bira dhufan. Fakkeenyaaf Oromoodha yeroo ofiin jedhu maal ibsaara? Eenyummaa kiyya foonii fi lafeedha. Oromummaan kiyya kan ittiin ibsamu lafee fi foon dhiiga hidda daraaraa an irraa biqile yookaan ammoo irraa argametu Oromoodha. Maal jedhama? Sabni kiyya Oromoodha. Iddoon an irraa argame lafee fi foon kiyya Oromoodha jechuudha. Dabalataan namni Oromoo ta'e tokko Islaama ta'uu danda'a? Eeyyanii danda'a. Islaamummaan amantaadha. Amantaadha. Amantaan ammoo dhimma lubbuuti. Islaamummaan kun naa ta'eera amantaa kiyya hin hordofa jedhee hagaan qabadhetti amantaanaaf ta'e sabummaa kiyya ammoo na jalaa hin tuqu. Maaliifi sabummaan dhimma foonii fi lafeeti, Islaamummaan dhimma lubbuuti waan ta'eef dhimma jireenyaati. An fakkeenyaaf dhimma jireenyaati Islaamummaan yoo jedhu lubbuu kiyyaaf karaan an ittiin baraaramu yookaan jahannamii irraa nagatti bahuuf jannata ittiin argadhu karaa Islaamummaa jedhee hagaan qabadhetti amantaa kiyyaa jechuudha. Sadaffaa lammiin kiyya Itoophiyaadha. Biyya itti dhaladhee fi itti guddadhe biyya an jiraadhus biyya biraa ta'uu danda'a, biyya san keessa ta'uu danda'a. Lammiin kiyya Itoophiyaa ta'etti lammummaan kiyya Itoophiyaadha. Waan Oromoo ta'eef lammii Itoophiyaa ta'uu dhiisuu jechuudha. Lammii Itoophiyaa ta'anii fakkeenyaaf warri faallaa Oromoo ta'an warri sabaan Oromoo hin ta'in Oromoon akka waan lammii Itoophiyaa hin taanetti sababa Oromoo ta'uu isaatiif warroonni yaadanii jiru. Ilaalchi kun ammoo ilaalcha dogongoraati. Sababbiin isaallee Oromummaan dhiigaa fi foonii Itoophiyummaan biyya jireenyaa fi iddoo dhaloota kan keetiitti waan ta'eef ittiin himamtaa jechuudha waan garaagaraadha. Akkasuma obboleewwan keenya warra sabummaa tokko waliin qabnu sabaan Oromoo wajjin taanee waliimannu biyyummaallee walii qabnu biyya tokko Itoophiyaa himannu amantaan kan ta'e Islaama yoo ta'e akka waan ati lammii Itoophiyaa yookaan ati ammoo saba Oromoo hin taanetti jira. Warroonni yeroo tokko tokko warra amantaa Islaamaatiin ati Araba jedhantu jiru yookaan ammoo Araba gali warra jedhantu jiru. Akkasuma warroonni amantaa Kiristaanaatiin illee Israa'elitti gali jedhuun jira. Ilaalchi kun ammoo ilaalcha dogongoraati. Sababbiin isaa Islaamummaan ergama Nabi Muhammad
عليه الصلاة والسلام إرجمني نبي محمد مكة الراكئة بيوت الدنيا كان هندك الأمره إثيوبيا سبه أن هردفات انزرا إسلام ما انجد مالك إسلام ما إسائر راح نجلك أمنوانته إسلام ما أمنتاتنا دورة جوت جده أن إتي أمنوانته إيجا أمو إرجمني نبي محمد عليه الصلاة والسلام برسيسني إساني كربين إساني تكن مكة إيجال مكة الرأيني إسلام ما جرى إثيوبيا رفي أن إسلام ما هردفون أمو akka an makkaa yookaan su'uuditti galuman taa'e sababbiin isaa amantaana hordofutu ergamni nabiyyichaa achirraa dhufe malee an lammiin kiyya Itoophiyaadha dhiigaa fi foon kiyya Oromoodha waan ta'e akkas nama amantaa kiristaanaa ta'e sabaan Oromoo ta'e tokko Israa'elitti gali jechuun dogongor sababbiin isaa amantichi inni hordofu jalqabni isaa yookaan ta'umsi isaa biyya Israa'elii irraa ta'uu danda'a dhimmi kun dhimma lubbuu kiyyaa na baasa jedhee qabateera namni kun eega inni qabatee amantaa kana hordofaa jiraate sababa amantaan isaa amantaa kiristaanaa ta'u biyya biraa hin ta'u maaliif biyyummaan waan addaati oromummaan waan addaati amantaan waan addaati waan ta'eef takka asirratti wanti isin hin beekne tokko hin jiru namoonni keenya dogongora isaan qaban keessaa tokko maali nama saba biraa ta'e waan gaarii yookaan jecha gaarii Oromoodhaaf dubbatee yookaan waan isa fayyadu Oromoo bu'aa siyaasaatiif haa ta'u gara nyaatummaadhaaf haa ta'u yoo inni waan dubbate namni kun duraa Oromoodhaaf of dhusseera malee wanti jedhamu hin jiru ammallee namni Oromoo ta'e Oromoo irraa dhalatee Oromoo miidhee yookaan Oromoon akka inni barbaaduu fi mirga Oromoo waan inni sarbu yoo ta'e maal jedhanii namni kun diina Oromooti malee Oromoo miti jedhan asirratti wanti isin hubanne tokko maali Oromummaan waan deeggarsaa fi mormiidhaan namarraa buutuu fi namaa kennamtu deeggarsaanis namaa kennamuu hin dandeettu mormiidhaan illee namarraa buutuu hin dandeettu maaliif dhiigaa fi foon waan taateef namni tokko Oromoo irraa dhalatee dhiigaa foon isaa Oromoo ta'e yoo Oromoo miidhe namni kun nama sabaan Oromoo ta'e Oromoota miidhe jedhama malee saba biraa ta'uu hin danda'u sababa miidhaa uummata irra geessuuf akka nama waan diinni saba isaa irra raawwatu inni raawwate jedhama malee saba biraa ta'uu hin danda'u maaliif dhiigaa fi foon waan ta'eef ammallee namni tokko nu jaalatee nu deeggaree nu faarsee yoo fakkeenyaaf wantoota nu silaa barbaannu Oromoon akka Oromootitti barbaadu tokko namni saba tokko dhufee kan nu kennu ta'e sababa waan san nu taasise Oromoo ta'uu hin danda'u maaliif dhiigaa fi foon isaa ka irraa daraaree fi ka irraa dhalaatti qabu waan ta'eef lammummaan isaa dhaloonni isaa hiddi daraaraa isaa achuma garuu ammoo inni nama saba bira ka Oromoota miidhaman yookaan rakkatan gargaare jedhama bakka kanatti namoonni hedduu dogongora qaban takka gara amantaa yoo deebine fakkeenyaaf namni amantaa Islaamaa an amantaa Islaamaa hordofaa amantaa Islaamaa haga ta'e takkatti Islaamummaa irra jiraachuu danda'a qanii fedhe ammoo Islaamummaa irra bahuu hin danda'a yoo fakkeenyaaf akka amantaan kiyya natti mutti isiniin jechuu jira akka amantaa Islaamaatti an Islaama erga ta'e yoo irraa garagale kaafira jedha amantaa san mormee kaafira ta'aa jechuudha yoo ammoo amantaa san Islaamummaa amma hordofee jaaladhee kabajee qabadhe kana afaanii fakkeessaa hojiidhaan faallaa isii yookaan ammoo dhoksaadhaan shira Islaamotaa Muslimootaa fi Islaamummaa akka baasu munaafiqa jedhama qanii kana maalta Islaamummaa keessaa hin bahaa jechuudha garuu namni tokko Oromoo miidheef Oromummaa irraa bahuu hin danda'u Oromoo miiti jedhama namni Oromoo ta'e Oromoo yoo miidhe Oromoo miiti jedhama malee saba biraan ta'u namni Islaama ta'e faallaa Musliimoota yoo deeme faallaa Qur'aanaa fi hadiisa yoo ta'e munaafiqa ta'uu danda'a kaafira ta'uu danda'a san ammoo akka gocha isaatiin yoo fakkeenyaaf afaanii fakkeessataa hojiin faallaa deeme kaafira munaafiqa ta'aa jira yoo ammoo hojiinillee mul'isee afaanii gochaanillee agarsiise kaafira beekamaa ta'aa jechuudha kanaaf ilaalcha namaaf qabdan irratti sirreeffadhaa asitti amantaan sabummaan biyyummaan waan gargar waan ta'eef waliif fiddanii akka waliin hin dhoofne
namni sabaan Itoophiyaa yoo ta'e allammii biyya biraatti yoo jedhe mormuun hin dandeetta. Garuu nama an sabaan Oromoof hin jedhe ati Itoophiyaa miti jechuun dogongora. Nama amantaan kiyya Islaama jedhe ati Oromoo miti jechuun dogongora. Nama amantaan kiyya Islaama jedhe ati Itoophiyaa miti jechuun dogongora. Kanaaf inshallah viidiyoo har'aarraa barnoota bareedaa argattan jedheetiin yaada. Viidiyoo kan haga xumuratti yoo hordoftaniif ergaa isaa qalbii yoo dhageettan wantoota silaa irraa baratamuu malan ni barattan jedhee abdii qaba. Ammallee viidiyoo barnoota qabu kan biraa akka isin hordoftanii fi argattaniif ammoo mana kana subscribe gochuu akka hin daganne isiniif dabarsa. Inshallah anaaf isinillee waliin nama waa baratee wal fayyadun haa taasisu jecha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.